sagalee ibsaa keessa waliin haasofne dhaggeeffadhaa waan inni naan jedhee maaliif akkana arrabsaa jiru. Oke bakka ana alla tuqti wani da kana oguratu jirtuu fi turumamumma baan meeshaa kasmatti rusan ol baasu fi baasi achi qaqqabini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni hedduun kan akka ibsaa fakkeenyotni ibsaallee jechuudha. Waa'ee dhimma ustaazarraa dubbadha jalqaba irratti kan ibsaa immoo ittiin isinii deebi'aa jechuudha. Ibsaa maaliif akka arrabsu maaliif akka akkana jedhe waan hundayyuu isiniifaniin himaa jechuudha. Garuu jalqaba irratti ustaazni kun anaaf abbaa manaa kan kotture ustaaza kan kotture waliin turre jechuudha. Garuu akka namni yaadu kanatti amma viidiyoo ustaaza gadi baasuudhaaf booniyyeen suuraa ustaaza gadi baasuudhaaf booniyyeen waan akkanaa warroonni yaadaa jirtan warroonni waan akkanaa jechaa turtanii ani jechuudha. Wallahi yaadillee hin beeku waan akkanallee of biraallee hin qabu jechuudha. Wanni beeku qabdan jiru. Wallahi laazim ani waan ustaaza waan akkanaa kana waan takka of biraa hin qabu. Isiniif galee inni kuni nama jireenya ofii jiraataa jirudha. Nama gaa'ela ijaarratee jirudha. Maal ta'u jedheetan waan akkanaa kana immoo of biratti qabadhe. Omaayyuu nan goone anatu samiidhe malee inni nammiine jechuudha. Kanaafiyyuu jenna ani waan daangaa darbinsa akkanallee isaaf yaadu jechuudha. Maaliif kanin kana dura yoo isa miidhesan irra deddeebi'ee dhiifama isa gaafachuu barbaada malee irra deddeebi'ee isa miidhuu hin barbaadu jechuudha. Waa'een ustaazaa wanni ustaazaa waan takkallee na biran jiru. Dhimma ibsaatti immoo gaafa darbinu ibsaanii wallahi kanarra na arrabsaa jiru kanarra akkana naan jechaa jiru jechuudha. Ela waan hedduu jira jechuudha. Aniif ibsaan waliin kan haasofne qaatadha. Osuma ustaaza wajjin jirruyyuu ni haasofna turre. Garuu haasofni keenya haasoo akkamiiti. Akkasumallee kan screenshot godhee isiniif maxxansisan jechuudha. Waa'ee isaarraallee isiniif himuu barbaada. Hariiroo anaaf ibsaa gidduu jirullee jechuudha. Akka beektan hin barbaada. Inni arra maaliif ol ba'ee na arrabse? Maaltu nu gidduutti uumame? Sababa maaliitiin kan jedhu wallahi laazima waan hundayyuu isiniifaniin hima. Kanaan dura isiniif galee balleessaa kootii balleessee jira jedhee callise. Balleessaa kan koo waan ta'eef jechuudha. Yeroo namoonni hedduu waan hedduu naan jedhan deebii hin laanne. Amma garuu waan ani hin balleessineen waan ani iyyaanneen gaafa ibsaan ol ba'ee na arrabsu yookaan immoo gaafa ol ba'ee waan biraa dubbatu dirqama deebii kennuuf hin qaba. Isiniif galee maaliif jennaan ani isan tuqne osoo isan tuqin ofumaan tuquu jira jechuudha. Jalqaba irratti ibsaanii maal jechaa ture uummanni Harargee sababa keetiin na jibbanii jiranii. Kanaaf jennaan booniyyee anifati waliin taane wallahi han dhugaan siniin jedha waliin taane YouTube illee haa hojjennu naan jechaa ture. YouTube haa hojjennu jedhe. Ani immoo YouTube isa wajjin hojjechuu dinnaan na arrabsutti ka'e kana qofa miti. YouTube kiyyallee siif haa kennu naan jedhe. YouTube kiyya siifin kenna yoo barbaaddan yoo naamanuu baatte wallahi sagalee isaatu siniifan hin dhageessisa. YouTube kan ko siifan kenna irratti dalagi uummanni Harargee hedduun siif jedhanii na jibbanii jiranii jedha. Ani garuu hin barbaadu. YouTube isaatis hin barbaadu. Waa'ee isaatis waan takkallee hin barbaadu jechuudha. Ibsaa jechuun nama haadha manaa qabuu fi nama ijoollee daa'imallee qabudha jechuudha. Kanaaf jennaan ani YouTube isaa irraa fudhadhee oo kana haadha manaa isaa miti oo kana jaalallee isaa miti maalaaf godha. Ammallee kan suuraa san screenshot godhee of duuba kakkaa'ee kan isinitti haasaa jiru waan san ani fi ibsaan eessa dubbanne live irratti dubbanne waan karaa keessatti hin dubbanne miti. Ibsaan akkanaan jedhe ol ba'iitii suuraa kan koo maxxansii. Anillee ni maxxansaa fiqirii taphannaa naan jedhe. Jaalala taphannaa atillee maxxansi anillee ni maxxansaa jedhe. Ani immoo isa wajjin jaalala eegaluus ta'ee waa'ee dhimma jaalalaa isa wajjin dubbachuullee ta'ee hawaasa fuulduratti jechuun ani finni jaalallee lamaan osoo hin taane hawaasa biratti fakkeessinee hawaasa gooyomsullee waan hin barbaanneef maaliif jedhan durayyuu hawaasni kan koonatti mufatanii jiranii ni hin beeka. Ammallee taanaan waan akkanaatiin itti deemu waan hin barbaanneef ani hin barbaadu jedheeni. Ofuma isaatiif suuraa kan koo kaasee maxxanse guyyaa san inda'u gastii irra teenyetu suuraallee naa ergaa ture. Suuraa hedduu naa ergee jira. Isiniif galee garummoo ani immoo maxxansine maaliif jennaan kijiba bakka an nagaa namoonni illee natti mufatanii namoonni hedduun illee waan hedduu naan jedhanii amma booda nagaa jechuudha. Waan nama gooyomsus ta'e nama sobus ta'e waan tokko gochuu. Kanaaf jennaan akkasii waa'een dhimma suuraa sanii ofuma isaatiif suuraalee hedduun irratti ergee deemi maxxansi fiqirii taphana naan jedhe jechuudha. Deem Facebook irratti maxxansi jedhe. Ani immoo maxxansuun barbaanne. Inni immoo kana durayyuu na maxxansaa ture. Erguman ustaaza wajjin gargar ba'eeyyuu waan hedduu TikTok irratti maxxansaa ture. Anaaf isaa ustaaza walii godhee nu maxxansaa ture. Facebook irrallee nu maxxansaa ture. Akkasi dabalataadhaan immoo maallaan jedhe maaliif ati akkana gootaa?
maallaqa barbaadde moo jennaan lakkii yuutuubii kan kootin irratti qorree saniifin akkana hojjedheen an jedhe kaleessa wallahi sagalee isaatu jira siniin dhageessisa yoo barbaaddan jechuudha. Ani ibsaani ani yoo barbaade yuutuubii kiyyannatti qorree ajandaa wayii uumnee waliin hojjennu jedhe ajandaa namallee muufachiisne kan anallee miine kan isallee haadha manaasaa wajjin kan walitti hin buusne uumne waan bareedaa tokkoon gadi ba'uu dandeenya. Garummoo maqaa balleessummaadhaan waan ani hin jenne jechuudhaan waan ani hin goone gochuudhaan waan akkasii hawaasatti gadi baasanii mana ofii ho'isuun yoo kun waan bareedaa yoo ta'u ta'e ibsaa ati dogongortee jirta wallaahi ani dhugaan sin jedhaa jechuudha. Siif galee dogongortee jirta. Kanaaf jennaan ani waan kana ni gootallee jedheellee yaadeen beeku. Siif galee. Ammoo inni ittaanummoo akka jedhee ustaazaa ishiitu naa booyi jedheeni boochisaa ture jee. Ani ustaazni daa'ima waggaa takkaa miti. Yookaan immoo araasii miti. Ustaazni nama guddaadha. Waan isa boochisuu fi waan isa bohaarsuu fi waan isa gammachiisuu fi waan isa gaddisiisu waan hunda ni beeka. Maaliif jedheetu naaf bu'aa yaani maal jedhee taani naa booyi jedhee kan inni isa boochisu akkamitti ta'a? Wanni kun ammaa jechuudha. Akkamitti mee ustaaza deemi booyi jedhee ani ergee maal jechuun daa'ima waggaa takkaati moo akkamitti waan ani jedhee na hayyee jedha. Inni bar jechuudha nama ana gorsu nama ani yeroo badii tokko balleessu nama ana gorsee na deebisuudha. Waan hedduu nama beekaadha beektanii ustaazni nama beekaadha. Jaalalatu isa boochise malee nama hayyuudha beekaadha. Isiniif galee maaliif gatii jaalalaa beekaa jaalalatu isa boochise.